warahmatullahi wabarakatuh. Zeratu akan ya'lamu kaya kesa alhamdulillah rabbil alamin. Anta jago tidak terlebih curang. Bayi bakar kon malam ini kenya hantu bayi menko ya kese amun ko kalas. Kese yang boleh ada nani. Bakar duka curang curang. Ya lami ko curang. Mera biftilat darah. اللي بينما تبغى فبيجابه وفنجتير ردا وفي اللغة تيري بيجابه نجوا أكن ما كان بشنن أف وفتو في جتير جودا كامو في جتير جودا في جتير أو جتير تيري أو لغة تيري وانا بيفهم نرجع إيجابيتي قالوا لمين كان كيني ونبي أرماني سد Afia sabu yang beri afia sada beda. Karena tu kami lari kabu kami sabu mencari ini, kami sa akan tanda. Kanja curani. Aku masih nyarganya tentang mulai dari setelah mazhar curani. Menu orang miliar jatah mai curani. Miliar jatah makalah je curani. Nunam ni miliar jatah macam sana menjadi me curani. Kan segala itu tu curani. Ayah jadinya bagi Allah malkan karena ini saya segar tetap bisa segar ubah saya segar often jiran ini kuno ya balik juga kuno agak anak mai juga anak alhamdulillah afia gotong karena dia baik often jiran ini juga yo bijak juga Objeknya kan kita mau barang bima terlihat mereka juga. Kuno ada orang kita dari juga kan menjawab juga. Kuno akan masa kali jadi saya tahu malu tentang juga. Amar bina bini dong jadi saya juga. Kuno ada satu mana malu. Kuno agak jauh juga. Kalau pun dari juga. Karena kuno ada jalan itu juga. Ini agak tu. Kuno يعلم مين هو يشوف عليه والله ما أنا دايما أذكر كثير سلطتي إنجرام كفيته يجوا عليه كله يجوا عليه إنجرام تو ما بيجي يجوا عليه كخان تاتو يجوا عليه وفترة كوه كاتو كوه كلام يجوا يجوا عليه كأهم نسابه كنچ يجوا عليه نموان سرافنا يجوا عليه cita يجوا عليه Kalau tu jismi gari kau jismi salah dia faham kofete, nafi kofete juga. Kalau tu gari kau juga bifti salah dia juga. Kalau tu mati gari kau ni, untuk di luar kau dia juga. Kata antri, kata itu baru mereka kata tiga orang sudah sendiri kamu juga. Ilmi nama akasih itu nami kami kan, undi nama itu nama tak ini waham juga. Ilmi nama aku mana ini asal di alam di atas terus dengan segala itu nama nami azan nama itu juga. Akan tidak mungkin nyawa unda pada mati juga. Kami yundir bah, muni berkat dia orang itu bicara juga. Rabbi ni mo ilmana ma bishan ra indina ma yutokko chula ilmina ma dure walin sadaqatu wal kama kama de chula amma soda san jammare kawajan sumba de chula inna rabbaka lakis inni faranji kan lakis inni afrika kan lakis inni abasha kan lakis rabbi chula malkin sa aguracho a'addat adimatu chula namni nama undi saya juga awaf dalam irra umam nama tokko ala tokko bila tokko raya ini umam juga garu lamin kenya kabaja ada juga tu biya abdu tu sabarra latte abdu tu dubbachu bektu tu ofti jiru bektu
utuu uffachuu beektu utuu nyaachuu beektu jechuudha. Lammii koo akkas taate jechuudha. Miidiyaadha jedhanii gurra nuti jiru jechuudha. Juuntaa nuti jedhu, shalee nuti jedhu, shantamee nuti jedhu, dhibbamee nuti jedhu jechuudha. Garuu lammii kootiif saba koo guddaadhaaf jechuudha kan sagalee ta'u miidiyaa ol ba'ee warra biyya keessaas ta'e warra biyya alaas ta'e kan sagalee ta'u kun jechuudha. Garuu maal godha? Bakka gama miidiyaa jedhamu kanatti utuu miidiyaan tokko sagalee ta'ee fi uummanni maleedhaas guyyaa biyyaa keessatti akkana sannaqamaa jiru. Biyya dhaqeenii juuntaadhuma jedhamu sanaaf dhaqee lolee isa sarara gaariidha. Maleedhaa keessatti akkanatti gubaadhaan waan kan dhumeen jismii isaa jijjiiramu ta'e isatu maqaa qaba isa waalcha gaarii qaba jechuudha. Asitti yoo namni du'e nama du'e taasisa du'e amma sareedha ayyaanaaf kabaja qaba. Ilma namaa tokko kabajaanii jira jechuudha. Garuu kan kana godhe maali? Rakkina. Nuti Oromoon kun rakkinni kun akkanumatti akkanatti baay'achuu danda'a. Awwaluma gaafa dhalli rabbiin gaafa nu uume rakkoodhumaaf nu uume numa takka nama rakkisee akkana rakkoo keenya keessatti wal gataa jira. Mee yaadannee na dhaga'i kan kaabaas kan kibbaas kan bahaas kan dhiyaas jechuudha. Adaraa inni madadhaa keessatti wayyaa tokko waggaa lama uffataa jiru jechuudha. Lammii keeti si haa quuqu dhugumatti Oromummaadhaaf yoo dhaabbatte ani Oromoodha birmadummaan nama tokkoon qabaye nama tokkoof fudhee sagalee ta'e jechuudha. Inni akkana dhibamaa jirus inni akkana callaqamaa jirus lammii kan kee Oromoodha jechuudha. Foontu fooniif dhiiga iddati iddaaf dhiiga garuu jechuudha. Seenaan guyyaa tokko nu gaafa hunda keenya Oromoo jedhamnee maqaatti waamamee wal cabsuu wal arrabsuu irratti lakkoofsa tokkoffaarratti argamu. Isiin kaan isaatti ammaa kana keessa siyaasaa jettee wal baxabbattee wal interaactee jirti. Siyaasni bu'aa hin qabu. Siyaasni amma jedhamee irratti wal fixamaa jiru kun yoo namni jiraate malee eenyuuf bulchuudhaaf eenyuuf fayyaduudhaaf kan siyaasa jennu. Siyaasa jechuun kun kan siyaasa jedhamee itti waamamee itti dubbatamu kun yoo namni jiraate nama bulchuudhaaf miti warra maangoodhaaf cannaqamee warra itinaa taa'e namni yoo jiraanne immoo eenyuun bulchita? Muka baddaa keessaa bulchita moo tabba gaara keessaa bulchita moo laga bishaan keessa yaa'u bulchitaan moo ayyaana qorii bakkee keessatti hidhamee jiru achi keessatti dhaarrattee bulchita? Nama miti namni kunoo jechuudhaan namni namummaa isaatiin of danda'ee of beekee ilma namaatti jedhamee akka kan keetti waamu garuu biyya Oromaa keessatti biyya koo keessatti rakkatu ufan jijjiiranii biyyaa ba'ee biyya Oromaa keessatti abbaa irbaata illaa allaattii ta'a biraa keessatti kan taane ta'a aduudhaan beelaan dhumaa jechuudha. Rabbi rizqii isaa godhee jennaan dhufee biyya kana yeroo ga'e kunoo immoo asitti immoo utuu hojjetatu utuu akka ilma nama tokkotti hojjetatanii ufan jijjiiranii kaan ammaa madiqaanii kaan horii eegaanii kaan hojii qansaraa hojjetaa kaan kunoo akkuma hiyya kana waanuma adda addaa hojjetaa utuu hojjetu rizqiin guyyaa isaa keessennaan dhumte kunoo miidhaatti darbame jechuudha. Garuu kunadhaa jechuudhaan utuu asii yeroo hojjetee galee afyaa guutuudhaan waan hojjete fudhatee biyyatti galee intalaa ta'een isumatu warra abbaa qabeenyaa ta'ee biyyattii kan keenya sadarkaa guddinaatti waamsisa jechuudha. Garuu maal godha? Akka yaadeen keenya jechuudha. Yaadni isaa karaa ta'a. Kan yaada namaa bakka hanga'us qabdi. Kan jilattaa hambisus qabdi. Garuu immoo jechuudhaan amma ishee kanarraa eegamu nuti Oromoon tokko taane jechuudha. Sagalee waliif taane. Mee waa biraa dhiisaa waa tokko iyyuu isinitti naasa'u. Mee warri miidiyaa qabdanis warreen paartilee siyaasaa warreen jinnii jaan kaa'itan sunis
takkaabuu yaa tokko torbee tokko jechuudhaan walitti dhaabamu mata kanaaf warri feesbuukii guddaa qabu warri yuutuubiis warreen tiiktookis ayya ishee jechuudhaan warreen peejii guddaa qabdu takkaa walitti aansite jechuudha saba kan kee kanaaf warreen dharraa akkasii argaa jiranuuf torbee tokko walitti dhaabayyitee beekna garuu jechuudhaan miidiyaa kan kee guddifachuudhaaf waan barbaadde tafalaasaftee waan barbaadde gootee bu'aa bahiinii keessa baatee sobaaf dhugaa walitti baxabbattee miidiyaa kan kee guddifachuudhaaf as baata jechuudhaan si argaa jiru hunda keetu jechuudhaan garuu jechuudhaan ati nyaatteeni hambargarii kan kee nyaataa jechuudhaan foon kan kee nyaataa uffata kan kee jiiraa shaaworii guyyaatti barraa meeqa galta jechuudhaan garuu lammiin kan kee achi keessatti waan inni taa'ee wargaarsa jechuudhaan ija qabdu jechuudhaaf jiran kee ni ilaalaan gurra qabda jechuudhaan gurri kan kee dhagaa aabaa caalaan dubbisa jechuudhaaf hin dubbistaan barreessaa jirtaan garuu uuman itti sin fakkeessu hin dhabe asaan fayyateef hundaaf hin galu abbaa galuuf hin galaan eeme dhugumatti saba kooti biyya kootiifan birmadha saba kootiifan birmadha jedhe paartii kamuu deeggare lammii kee mana hidhaa kana keessatti miidhameeni aqleensaa dhabee maraatuu fakkaate daa'ima ijoolleedha shamarran jaarsa jaartiidha hin jenne achi keessatti diraamaa jiruuf sagalee nama guddaa akkamiin kun as keessatti salphatee jira jechuudha biyya abbaa keenya jechuudha kanarra abbaa keenya kabajaadhaan biyya ofii keessatti taa'ee jiraatee ilmoo isaa guddifatu jechuudha ilmoo kun guddifadhee rakkoon itti hammaatte biyyaa baate salphatee maleedhaa keessatti hin jirane sammuu isaa irra qortee jechuudhaan isaa wajjin halkanii guyyaa firaashii firaasii kaatee jirti jechuudha adara dhaamsa oromummaa dhaamsa obbolummaa waliif agarman yoomiyyuu taanaan jechuudhaan numatu waliif foonii kanaaf yeroo gaarii isiniif hatamuuni amma gara dalagaa foonii kan kalas seenaa viidiyoon kuni bakka jirtanutti isin haa qaqqabdu sheer laayik walii godha yeroo gaarii isinii haa ta'u hunduma keessaniif assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh